Ministeerri muummee Abiy Ahmed paartiilee mormituu filannoo malee aangoo nuuf qoodaa jedhan jechuun akeekkachiisan. Koronaa vaayirasiin yaaddoo nutti ta'ee birmadummaa fi nageenyi biyyaa balaaf saaxilamee osoo jiru filannoo malee aangoo yoo naaf hin kennine biyyan jeeqaa humna jedhu kamu. Dhimma kana irratti yaada hayyootaa gaafanneerra. Miidiyaan mootummaa OBN sagalee obbo Lammaa Magarsaa qilleensarra oolchuu dhabuusaa weerara dhukkubaa waggaa 100 dura Itoophiyaa gaagee. Tafarii Mokonnin yeroo sana qabamee qubsatee du'a ga'eetu deebi'e. Yeroo sana dooktaroonni magaalaa Finfinnee keessa jiran qubaan lakkaa'amu turan isaaniiyyuu lammii biyya alaati. Lolaan namoota 260 ol baha Afrikaatti galaafachuusaa fi kaan ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Itoophiyaatti namoota dabalataa 25 irratti guyyaarraa koronaa vaayirasiin argameera. Lakkoofsi kun booda kana dabaluun yaaddoo uumeera. Weerarri addunyaa wal ga'e. Yeroo Itoophiyaa seenuu garuu kun kan duraa miti. Waggaa 100 duraa weerarri dhukkubaa Spaanish fluun jedhamuun beekamu namoota miiliyoona 50 siqan addunyaa guutuutti galaafatee ture. Yeroos Itoophiyaatti namoota 10,000 ol ajjeeseera. Boodarraa Haayile Sillaasee tokkoffaa ta'uun kan muudaman Tafarii Mokonnin dhukkuba kanaan qabamanii fayyaniiru. Seenaa waggaa 100 dura ture akkanatti man biyya Ingilizii kolleejjii Oberliinitti gargaaraa Piroofeesaraa ta'uun seenaa Afrikaa kan barsiisan Dr. Ittaan Haabtee gaafadheera. Karaan itti biyya Itoophiyaa seene sirriitti wanti beekamu garuu xumura waraana addunyaa isa tokkoffaa hordofee dhukkubi kun biyya keessatti argameera. Garuu yeroo sana karaa kaabaatiin Eertiraan qaama Itoophiyaan turtee fi karaa galaanaatiin yookaan karaa amma Jibuutii jedhamu kana yookaan karaa kaabaa galee ta'uu danda'a. Garuu sirriitti namni beeku hin jiru. Miidhaan gamii geessise dhukkubi kun tarii Itoophiyaa keessa bakkeewwan hedduu akka tatamseetti seenaan himaa addatti garuu bakki inni hubee beekamaa. Gara caalaatti kan ragaa irratti qabnu kan inni sirriitti garmalee miidhee Finfinneedha. Yeroo sanatti jiraataan magaalaa Finfinnee 50,000tti tilmaamama. Dhukkubi kun lubbuudhaan kan inni lafarraa dhabamsiisee gara 10,000tti lubbuu 10,000tti tilmaamama. Baay'ee dhiibbaa guddaa biyya sanarraan qaqqabsiiseera. Humni nageenyaa biyya keessaa hamma dhabamutti magaalaa Finfinnee keessaa hamma dhabamutti qaqqabsiiseera. Poolisoonni gara caalaan isaanii waan dhumaniif mucaan namaa wabii eegumsaa hin qabu ture. Reeffa mucaa namaa karaa irratti arguun wanta ajaa'ibaa hin turre. Namni baay'een du'e karaa irratti hafaa, namni fira hin qabne du'e mana keessatti qaamni isaa tottora. Namni nama fuudhee awwaalu hin jiru ture. Namni namatu na jalaa du'e boo'uuni hin hafee. Kanaaf safuun biyya sanaa hin cabee diinagdeensaa baay'ee hubame. Lafa baay'ee akka inni ga'e hin beekama garuu lafinni ragaan irratti argamu tokko lixa Wallaggaa lafa amma qellem Wallaggaa jedhamee beekamu naannoo Sumaalee amma tokko miidheera. Gondariin baay'ee hubeera. Tigraayinis hamma ta'e hubeera. Gojjamiin keessaa immoo bakkoota muraasa akka inni miidhe hin beekama. Garuu lakkoofsa namaa hammam akka inni qabee fi hammam akka inni ajjeese Finfinneedhaa alatti hamma kanatti wanti beekamu hin jiru. Kana alatti namoota beekamoollee akka inni qabee ture akka inni hubee ture himama. Keessumaa immoo Tafarii Mokonnin kan boodarra mootii Haayile Sillaasee ta'uudhaan muudaman isaanillee qabee akka isaan fayyan himama. Dhugaadha. Tafarii Mokonnin yeroo sana qabamee qubsatee du'a ga'eetu deebi'e. Yeroo sana dooktaroonni magaalaa Finfinnee keessa jiran qubaan lakkaa'amu turan isaaniiyyuu lammii biyya alaati. Isaantu miidhame gara caalu jalqaba dooktarootatu du'e biyya sana keessaati. Yeroo barreessu waa'ee kana. Kanaaf Tafariin qabsoo guddaadhaan kan lubbuun isaa deebi'e du'eera erga jedhame. Kun silasitti masaraan mootummaa cufamee ture. Zawdiituun nama ollatti hin galiin jettee karra cufattee manatti ol galtee turte. Mootummaan hojii idilee hojjetu hunda dhaabee har'a memorii namaa keessatti wanta salphaa fakkaata garuu yeroo sana wanta guddaadhatu miidhaa guddaadha qaqqabsiise biyya sanarratti. Maqaan itti moggee jira hawaasni maqaa itti moggaase qaba dhukkuba kanatti. Akkuma beekamu Spanish flu jedhameeti kan dhukkubi kun beekamu. Biyya keenyatti garuu afaan Amaaraatiin keessumatti iyyuu bakka magaalaa guddittii Finfinnee keessatti yehedaar bashitaa jedhaniitu waamu. Sababiin yehedaar bashitaa jedhamee fi climax maatii guddaan hammana hin jedhamne Finfinnee kan baay'ee miidhe kan mul'ate ji'a hidaarii yookaan sadaasa keessa waan ta'e yehedaar bashitaa kan jedhamu namni. Waa'ee dhukkuba duriifaa nama hedduufaa fixe gaafa yaadatanii golfaa fixee faayadu. Dhukkubi kun waggaa 100 dura dhaqqabee jechuudha moo ergasii dhaqqabee? Isa ammasiin jedhu Spanish flu kana duradha. Dhukkubi daddarbaa baay'een kan biyya keenya tuqe. Guddaa galatoomaa Dooktar. Galatoomii.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa reediyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo isinitti hima. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa namoonni haaraan 25 koronaa vaayirasiin qabamuu erga ibseen booda naannoo Tigraayitti namoonni 4 dabalataan vaayirasichaan qabamuun ibsame. Namoonni 4 Jibuutii irraa galuun qofaatti kan turan ta'uu kan himan itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannichaa Dr. Hagos Godafaay sa'a booda kana ministeera fayyaas gabaasus himaniiru. Afrikaa keessatti weerarri koronaa vaayirasii hin to'atamuu taanaan namoonni 100,000 fi 90,000 ol du'uu danda'u jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa akeekkachiise. Qorannichi biyyoota Afrikaa 47 irratti kan qoratame yoo ta'u, Soomaaliyaa fi Jibuutiin dabalatu. Ji'a darbe keessa Keeniyaatti roobni cimaan erga eegalee booda lolaa fi sigiga lafaan lubbuun namoota 200 darbee 100,000 kan ta'an immoo qe'ee isaan irraa buqqa'an. Ruwaandaatti namoonni 55 yeroo du'an Soomaaliyaatti immoo namoonni 16 du'aniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN biyyoota hiyyeeyyii keessatti dhiibbaa koronaa vaayirasiin geessisu to'achuuf miiliyoonota baraaruuf maallaqa doolaara biiliyoona 4.7 barbaachisa jedhe. Oduutaan darbaa ministeerri muummee Abiy Ahmed paartilee mormituu filannoo malee aangoo nuuf qoodaa jedhaniin akeekkachiisan ergaa guyyaarraa fuula feesbuukii isaan irratti gadhiisaniin filannoon achi siqee akka gaggeeffamu qaamoleen furmaata siyaasaa dhiyeessan aangoo qooddachuu yookiin mootummaa ce'umsaa ijaaruuf warra barbaadanidha jedhaniiru. Sababa koronaa vaayirasiin filannoo achi buutanii gaggeessuuf adeemsi mootummaan seeraan furmaata barbaade sirriidha jechuun paartilee mormituu furmaata siyaasaa dhiyeessan cimsanii qeeqaniiru. Osoo ogeeyyiin seeraa heerri hiikamu jira osoo jedhanii namoonni siyaasaa qorannoo osoo hin taasisinii fi ogummaa isaanii malee wanti dubbatan fedhii isaanii malee dhugaa jiru hin agarsiisu jechuun dubbataniiru. ህጋዊ መፍትሄ የለም ማለታቸው ህጋዊ መፍትሄን አንፈልግም ማለታቸው ነው። Furmaanni seeraa hin jiru jechuun isaanii furmaata seeraa hin barbaannu jechuu isaaniiti. Seerichi qaxxaamuraan akka aangoo qabannu nu hin taasisu jechuu isaaniiti. Falmiin keewwanni hiikamu hin jiru jedhu yaada nama beekaa falmu yookiin nama wallaalirraa kan maddudha. Mootummaa ce'umsaa hundeessina adeemsi jedhu bu'uura heeraa kan hin qabnedha. Filannoo malee adeemsa heeraas ta'e seeraa aangoo itti walii qoodan hin jiru. Waanuma paartii mormituu ta'eef aangoon na barbaachisa yaadni jedhu dimokiraatawaas miti bu'uura heeraas kan hin qabnedha. Heerri biyyattii aangoon filannoo qofaan argama jechuun lafa adeemsa akkanaa sirna dimokiraasii ijaaruuf carraaqqii taasisnu duubatti kan deebisudha. Biyyaaf uummatarra ilaalcha aangoof dursa kennuudha. Filannoo ji'oota muraasaaf achi siqsuu moo mootummaa jeequmsaa ijaaruutu Itoophiyaa balaaf kan saaxilu. Mootummaan ce'umsaa haala amma nuti keessa jirruunis ta'e sababoota kaaniin kan Itoophiyaaf ta'u miti. አንጻር ለኢትዮጵያ የሚሆንና የሚበጅ አይደለም። Ministeerri muummee Abiy filannoo achi butuuf filmaata afur kaa'ame irratti torban darbee paartilee mormituu wajjin yeroo mari'atan hiikkaan heeraa paartilee hedduun fudhatama argateera jedhaniiru. Paartiin isaanii paartiin badhaadhinaa filannoo irra aanuuf carraa guddaa qaba jechuun kan himan ministeerri muummee filannoo malee aangoo kuruuf yaaluun heera Itoophiyaa cabsuun alatti chaartarii sadarkaa Afrikaatti Itoophiyaan mallatteessiteen akka gaafachiisuu dubbachuun mootummaan tarkaanfii fudhachuuf qophii ta'uu dubbataniiru. የኮቪድ-19 ስጋት ባለበት እና የቀጠናችን ሁኔታ ለሀገር ሉዓላዊነት yaaddoon COVID-19 osoo jiruu fi haalli naannoo gaanfa Afrikaa birmadummaa Itoophiyaa gaaffii keessa seensisee jirutti mootummaa ce'umsaa ijaarra jechuun marii xumura hin qabne eegaluun itti gaafatamummaa ofii wallaaluudha. Seera kan cabsu qofa osoo hin taane balaas qaba. Heerri Itoophiyaa keewwanni 50 mootummaan federaalaa heera biyyattii kabajuu fi kabachiisuu akka qabu itti gaafatamummaa kennaaf. Itti gaafatamummaa kana bahuuf tarkaanfii kamuu fudhachuuf qophiidha. Kuni dirqama keenya ijoodha. Bu'uura heeraa malee filannoo seera hin guunne gaggeessuun biyyas ta'e uummata balaarra kan buusu waan ta'eef mootummaan nageenya uummataa kabachiisuuf jecha tarkaanfii ni fudhata. Koronaa vaayirasiin yaaddoo nutti ta'ee birmadummaa fi nageenyi biyyaa balaaf saaxilamee osoo jiru filannoo malee aangoo yoo naaf hin kennine biyyan jeeqaa humna jedhu kamu akka hin obsine gamanumaan ibsuu barbaanna. Kanaafis gama hundaan qophii gahaa kan qabnu ta'uu akka beekamu barbaanna. ያለን መሆኑም እንዲታወቅ እንፈልጋለን። Ministeerri muummee Abiy dubbii isaanii har'aan gaanfa Afrikaatti birmadummaan Itoophiyaa gaaffii keessa seenuu eeraniiru. Biyya kam akka taate garuu ifatti hin dubbanne. Eenyu ta'uu mala jechuun Yuunivarsiitii Finfinneetti PC fi Seekuriitiidhaan barataa PhD kan ta'an Kumaa Baqqalaa gaafanneerra. Dura kanammoo bishaan guutuun kun ni jira. Ijibsi kan isheen feetii guddaa ta'uu dandeessu haalli qabatama biyya keessa jiru keessumaa waldhabdeen
uummataaf mootummaa gidduutti yoo babal'ate akkasumas immoo wal hubachuun paartiilee siyaasaa dorgomanii fi mootummaa gidduutti yookaan immoo paartii badhaadhinaa kan jennu gidduutti yoo babal'ataa adeemu Ijipti qofa miti biyyoonni intarestii xixiqqoo biyya kanarraa barbaadan illee harka keessa galfachuun waanuma hin oolle. Gama kaaniin Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi intarnaashinaal rileeshins kan ta'an Dr. Yoonaas Ashine yaadni mootummaa fi paartiilee mormituu walirraa fagoo miti yaada jedhu qabu. Kanaaf furmaanni marii ta'us hooggantoonni paartiilee siyaasaa hedduu fedhii garaa garaa waan qabaniif waliigalteetti dhufuun isaanii garuu rakkisaadha jedhu. Furmaata heeraa fi siyaasaa jedhamuun adda baheeti kan kaa'ame rakkoo namni uume fakkaata. Heeraa fi siyaasa adda baasnee kaa'uu hin dandeenyu. Tapha jechootaa yoo ta'e malee karaa heeraa yoo jettes ofuma isaan siyaasadha. Furmaata siyaasaa kanneen jedhanis paartileen siyaasaa walitti dhufanii yaa'ii tokko uumanii weerara COVID-19f beekamtii kennanii yeroon filannoo dheereffamuusaa ni deeggaru. Mootummaan qofa isaa kubba qabachuun akka barbaade akka hin goonee fi filannoo irrattis dhiibbaa akka hin geessisneef nuyis hordofuu qabnaa yaada jedhudha kan qaban. Kanas ta'u qajeelfamoota heera biyyattiirraa kan bahe miti. Garuu siyaasni Itoophiyaa ammayyuu yeroo ce'umsaarra waan jiruuf bulchiinsa mootummaa jibbamaa turee fi dimokiraatawaa hin taane irraa gara dimokiraatawaa taheetti akka ce'uuf akka hojjetamaa jiru beekameeti. Waan hundinuu ilaalamuu kan qabu jedhee yaada. Kanaafuu yaadota adda addaati kanneen jedhaman kana osoo taa'umsa tokko irratti dhiyaatanii irratti mari'atame walii galuun ni danda'ama jedhee yaada. Dhumarra geenye irraa raadiyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu. Miidiyaan mootummaa OBN sagalee ministeera raayyaa ittisa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa akka qilleensa irra hin baane dhorkuun dhaga'ame. Gaazexeessitoonni miidiyichaa BBCtti akka himanitti dhimmi kun isaan gidduu mufii uumeera. Yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa fagaatanii kan turan bulchaan duraanii Oromiyaa obbo Lammaan kaleessa du'a gahee obbo Kabiruu Hussein irratti argamanii haasawa gabaabaa taasisanii turan. Obbo Lammaan kana dura dhimma hundeeffama paartii badhaadhinaa fi madda mariin akka waliin gallee ibsanii turan. Isaan as bahanii dubbachuu baatanis ergasii walii galuun isaanii garuu gabaafamee ture. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Oduun sirna awwaalchaa obbo Kabiruu Hussein irratti hojjetame kan haasaa obbo Lammaa Magarsaa of keessaa qabu guyyaa sa'aatii 6 fi 7 akka darbuuf